ibsa Koongirensii Federaalistii Oromoo irraa filannoo Itoophiyaa ilaalchisuun kenname. Filannoon haqaa fi hirmaachisaa hin taane dimokiraasii fiduu hin danda'u. Haala siyaasaa Itoophiyaa ammaa ilaalchisee ibsa Koongirensii Federaalistii Oromoo irraa kenname. Dhaabni keenya Koongirensii Federaalistii Oromoo waggoota sadan darban ce'umsi dimokiraasii milkaa'an biyya keenyatti akka adeemsifamuuf nuffii tokko malee ibsa adda addaa baasaa hundumaayyuu gorsaa ture. Akkasumas filannoon waliigaltee biyyaalessaatiin hin deeggaramne biyyattii gaagama siyaasaa keessaa baasuu akka hin dandeenye deddeebinee hubachiifnee jirra. Keessumaayyuu qaamni taayitarra jiruu fi olaantummaa paartii tokkootiin hudhame gaafilee mariif ta'uu jennee dhiyeessaa turre gara marii fakkeessaa yookaan bu'a maleessaatti jijjiiruun isaa gaagama biyyattii gara gaagama biraatti ceesisee jira. Tiyaatirri siyaasaa tibbanaas bu'aa ejjennoo gogaa kanaati. Filannoon KFO'n keessaa dhiibamee ba'ee fi guutummaa uummata Itoophiyaa bakka hin buune kun shakkii keenya mirkaneessuu irraa kan hafe iyya komii paartiilee filannoo keessatti hirmaatanii dhaga'uun danda'amee jira. Adeemsi filannoo waliigalaa miira uummataa kan hin hawwanne waan ta'eef gadi fageenyaan yoo ilaalame ammoo fedhii paartii taayitarra jiru waan hin guunneef galmeen filattootaa yeroo 3 dheeratee jira. Akkuma boordiin filannoo mataan isaa amanetti beekamtii boordichaatiin alatti buufataaleen filannoo 79 hundeeffamanii argamanii jiru. Naannolee filannoon dhibboota lakkaa'aman keessatti filannoon tasuma hin adeemsifamne. Naannolee akka Oromiyaa aanaalee dhibboota lakkaa'aman keessatti diraamicha bareechuuf paartiin taayitarra jiru ofii isaa waliin dorgomee jira. Sababa waraanaatiin Tigraay keessatti guutumatti filannoon hin turre waliigalatti harka 100 keessaa 50 filannoon ala jechuun ni danda'ama. Oolee bulee adeemsa bu'aa bahii kanaan miidhaa mudatu tilmaamuuf nama paartii ta'uu hin barbaachisu. Falmitoonni keenyallee osoo hin hafin akkuma hubatan filannoo keessaa dhiibamuun adda bilisummaa Oromoo fi Koongirensii Federaalawaa Oromoo eenyumaaniyyuu hin fayyadne. Hundaa olammoo jijjiiramni waggaa 3 dura dhiiga dardarran Oromootiin argame dhaabbilee isaan bal'inaan deeggaran filannoon ala waan ta'aniif seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabxii hadhaa'aa guddaa tokko ta'ee kan jiraatu afaan ifa ta'een ammoo uummata keenyaaf gantummaa marsaa lammaffaa nutti fakkaata. Filannoon fedhii biyyattii guutuu hin dandeenye jechuun nagaa fi tasgabbii itti fufiinsa qabuu fi Itoophiyaa dimokiraatofte hunda walqixa keessummeessitu yoo hin hundeessine raajii kamiinuu misoomaa fi badhaadhina kitilootaaf ta'uun fiduu hin danda'u. Kanaafuu nuti gama keenyaan yaadni furmaataa humnoota siyaasaa biyyattii hundaaf dhiyeessinu atantamaan mootummaa waloo hunda hirmaachisu akka hundeeffamuu fi haaromsi dhaabbilee mootummaa osoo hin milkaa'in hafe akka itti fufu. Marii waliigaltee biyyaalessaa hunda hirmaachisaa ta'e atantamaan akka jalqabuu fi mootummaa waloo kan wixinee waloo common roadmap akka uumuuf haalota mijeessuu fi yeroo waggaa tokko keessatti filannoo bilisaan haqa qabeessii fi fudhatamummaa qabu akka geggeeffamu kanneen jedhanidha. Xumura irrattis yeroo murteessaa kana keessa lammiileen biyya keenya Itoophiyaadhaaf yaada gaarii fi ijaaraa qabdan lammiilee Itoophiyaa hundumaa fi hawaasa idil addunyaa ejibbaata keenya cinaa dhaabbachuun nageenya waaraa fi ce'umsa dimokiraatawaa akka raawwatamu yaamicha ulfinnaa isiniif goonee jirra. Koongirensii Federaalawaa Oromoo Finfinnee Waxabajjii